jirtu ijoollee? Fayyaa keessanii ijoollee. Kun qophii keessummaati. Har'as Keessummaa ajaa'ibaa qabadhee dhiyaatee jira. keessummaan tiyyaa himuyi. Kanaaf bakkuma jirtanitti teettanii riimootii keessan chaanaalii OBN Gaamee irratti taasisaatii Qophii keessummaa hordofaa isiniin jennaa. Hamma xumuratti nu faana tura. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Hai, har'a sirriitti babbareeddee jirta. Eenyuun galateeffatta akkanatti si bareecha? Eenyu si bareecha akkanatti? Haadha ko. Kanaaf hin galateeffattu ree? Hin galateeffatta. Maal jettee? Galatoomii haadha koo. Kana qofa moo? Sin jaaladha. Kabraa hoo? Osaan ta'e garuu baay'ee narraa bareedee jira. Akkanan na bareechitee harmee kootii. Harmee koo galatoomii jedhamee akkasii hojjechuu dandeettii jedhime. Harmee koo galatoomii. Na babbareechitee jirta. Hayyee. Isuma dhugaan dubbadhee miti? Wal barikaa ijoolleedhaan. Maqaan koo Beenyaa Nagumaan jedhama. Beenyaa? Nagumaa. Dhugaadhumaan dhaga'ee maqaa beenyaa jedhu maal jechuudha? Hiika isaa gaafatte? Yeroo akkanumatti gaafa yaaddu maal sitti fakkaatame? Qabeenya. Qabeenya? Tole, beenyaayyee. Naan jedhi kaa. Ookoo. Gaaffii tokkoon si gaafachuu barbaade. Na gaafadhu. Osoo waa dubbisuuti. Waa arge beekta? Naa deebistaa ree si gaafadhu? Waan sodaatti fakkaata garuu akkas jechaa jirta. Sodaadhu. Tole, maal jedha seetee kitaabicharra? Dhugaa dubbatan waaqatu jaalataa. Dhiqatanii nyaatan garatu jaalataa jedha. Eenyu jedhe sitti fakkaata? Ani hin beeku. Eenyu waan jedhi sitti fakkaata? Oromoo. Dhugaa jedhe. Dhugaa. Dubbii dheeraa gabaabsanii makmaakuuf sanaafi. Dhugaa dubbatan waaqatu jaalataa. Dhugaa jette dhugaa. Dhugaa dubbachuun kun waaqa qofatu jaalataa ree? Namniyyuu hin jaallata. Ati hin jaalattaa? Dhugaa? Dhugaa. Tole harka dhiqatanii nyaatanii garatu jaalataa jechuun Harka dhiqattee yoo nyaatte fayyummaaf. ajaa'iba haa ta'ume. Maali garuu ila? Waan har'aas dhuftuuf haa ta'uun beeku. Eda eebjuudhaan ana wajjin fiigicha waliin dorgomaa turre. Ammaayyuu dadhabaan jira. Maal jechuudha? Anatu abjuu sana argee amma dadhabaa jirtaati. Dhugaa jedhe. Garuu eenyutu mo'ate? Situ mo'ate. Garuu asumatti na dhiiftee tumaan nagattee gara manaa deemte. Maaliif gara manaa deemte ati? Waan hubanne ati. Maal immoo? Manichi gara keenya hin dhufu. Kanaaf? Nuti deemuu qabna. Kanaaf nagattee deemtee? Eeyyee. Ajaa'iba rabbiitti ijoollee. Akkasitti yaadeen beeku. Bunaaf nagaan dhabinaa jedhama miti? Maal jechuu isaaniitti? Inni baadiyyaatti hafe. Maal jechuudha? Magaalaatti buna wal waamanii silkii qabatanii tiktookii bilbila qabatanii tiktookii Bunni kee gaariidha. Bunni kee mi'aa jechuun isa hafe jechuudha. Maaliif ol yaamure? Amaleeffataniitti.
Kanaaf kun safuudha. Wanna akkasii hafuu qaba. Kamtu safuudha? Buna wal waamanii bilbila irratti xiyyeeffachuun kun safuudha. Baadiyyaatti jira garuu. Dhugaa. Achitti buna wal waamanii taa'anii walii haasa'aa dhugu. Asitti akkamitti argite ati? Mee akkamitti dhugu magaalaa keessatti? Asitti buna kaatanii silkii bananii. Kanaaf kun maal? Safuudha miti? Beenyaayyee. Namichi tokko na aarsee ture beektaa ammallee aarima san keessan jira. Maal taate? Waan inni godhe beektaa? Qarshii liqeesseefii ture. Qarshii liqeesseef kana naaf deebisi jedhee gaafan bilbilatti bilbilan cufate. Bilbila koo siin kaasu. Achi bilbila jijjiiree gaafan. Bilbiluufi bilbila kaasee deebisee narratti cufe. Aariin jira. Maaluma godhume? Maaluma na gorsitame? Maalaa godhume? Amma fakkeenyaaf hattuun yoo daabboo tokko haate beela'eetu. Atis akkas nama hubadhu. Maal jechuudha? Ilaa qarshiin irraa liqeeffatee jira. Kanaafuu naa deebisuu qaba. Deemee arrabsu moo? Lakki deemtee hin arrabsiin. Deemee dha'uu moo mee maalaa godhu jedheetiin si gaafachaa jira. Innillee rakkateetu birricha si gaafate. Kanaaf. Rakkoo isaa deebiitti hubadhu. Nagorsiti jedheetiin osoo eegu isheen immoo iyyuu isaaf loogdi. Kanaafuu rakkoo isaa hubadhu naan jechaa jirta? Hin beektaa hin Egaa ijoollee kan hordofaatiin jirtan qophii keessummaan keenya har'a beenyaa jedhamtii. Beenyaan gaa waan gaggaarii nutti himaa jirti. Gorsas anaafis isiniifis laachaa jirti. Amma xumuratti faana tura. Turtii gaarii. Beenyaa barnoonni akkam? Gaarii. Hin dubbata? Maal jedhame? Baradhaa. Akkasii? Barsiisaan hoo maal jedha? Barsiisaan immoo sinan barsiisa. Tole akkamii mi'eeffataa jirta moo? Barnoonni si jibbaa jira moo situ isa jaalataa jira moo mee akkamirra jirtu? Anatti isa jaalataa innillee ana jaalata. Tole. Waan dubbisee irraa sitti hima. Loowwan dhaabbatanis ta'ee irkatanii muguu ni danda'u. Abjuu kan argan garuu irkatanii yookaan ciisaniiti jedha. Wanni ani dubbise. Maal? Fuula na guurtee waan dubbise irraa hin sitti hime malee. Dhugaa jedhime. Dhugaa. Eenyutu arge yeroo isaan abjuu argan? Maali kitaaba jedhe qorattoota jedhan maal balleessire? Qorattoonni waa hedduu qoratu miti? Miti? Maal nyaatu? Maal dhugu? Amala akkamii agarsiisu? Kan namaa, kan beeyladoota, kan bineensota akkas jedhaniitiin qoratanii waan qoratan san kitaaba irra kaa'u miti? Waan dubbise irraa hin sitti meeqa? Garuu kana hin amanu. Hin amantu? Abjuun soba dhugaa fakkaatudha. Garuu ani hin amanu. Egaan waan dubbise irraa isheenis ijoolleen isaa dhagaan jedheetii fide. Maal godha kana amanuu didde? Tole. Kabiraatiin si gaafadha. Tole. Ijoollee isinis dhaggeeffadha. Beenyaayyee eessatti dhalattee, eessatti guddattee, amma immoo sadarkaa amma irra jirtu kanarra geette meerre? Ani Adaamaatti dhaladhee, Wallaggaatti guddadhee, amma immoo Adaamaan jira. Garuu si'ana wayiin taajjabaa jira. Maali immoo? Isin ijoolleen Adaamaa waa fiddanii jirtan.
TikTok irratti maal jedhu iyyuu maqaan jalaa bade. Iskirphaap. Kirbaab. Ijoollee Adaamaati kan beeku ani ijoollee. Iskirphaap. Uvuuf faayattu. Iskirphaap jechuun maal jechuudha? Maal jechaa jirtu mee waanuma ijoolleen Adaamaa jechaatiin jirtan sanirra naa deebi. Kirbaab. Uffina. Zirriyaa. Maali garuu iskirphaap jechuun maal jechuudha? Kirbaab jechuun shaashamba. Akkasii moonuma sitti fakkaate natti maal jirtu? Waan manatti fakkaata. Iskirphaap shaashambaa yoo ta'e uffinoo maali? Uffachuudha kan. Garam. Gara barbaadetti. Tokko safee mooyyuu. Zirriyaa. Maal jechuudha zirriyaan akka keettee meenatti himi. Zirriyaa. Maal naan galoon beeku. Iskirphaappi isitu natti hime shaashambaa jechuudha. Jijjiirrammaan booda. Yaa hiriyaa koo waan jedhan natti fakkaate hin beeku. Akkasuma ta'e Haa ta'u? Ajaa'iba. Tole beenyaayyee. Mana barumsaa keessatti wanni ijoolleen si mufachiiftu jirti jedhan yommaa teetirraa hin odeeffadhe. Maal? Maaliif si mufachiisu ijoollee mana barumsaa keessatti? Maal jedhanii? Ansi gaafadha deebitee na gaafattaa. Eenyu fayyadamu hiriyoonni kee? Amartii. Yeroo san. Singitan. Mucayyoon teettu sun eenyu ture maqaan ishee na jalaa badee dhugaa. Hiyya matee san. Teettuun sun. Kutaa tokko keessa ka barattan moo? Amartii moo? Amartii. Baay'ee jaalattaani miti. Nan sobee. Argitee sun kanatti yoo si gaafatan. Barbaachisuun hin danda'ama jechuudha. Sobuun garuu gaariidha. Gaarii miti. Sobdee beektaa? Tokko tokko. Taane. Ayyee. Isuma dhugaa natti himta. Namoonni sobanii maaliif waan soban sitti fakkaata? Yeroo nama sobanii ija isaanii akkas godhu dafanii lafa ilaalu akkas fa'a. Garuu maaliif waan soban sitti fakkaata? Jaalatanii miti kan soban sheexaanatti isaan dogoggorsiise. Ijoollee kan hordofaatiin jirtan qophii keessummaan keenya har'aa. Maqaan keenya jalaa badde. Beenyaa. Egaa beenyaan waa hedduu nutti himaa jirti. Qophii keessummaa akka hordofaa jirtanis abdii qabna. Itti bohaaraa jirtu miti. Tole itti fufna. Tole beenyaa. Guyyaa naati sirriitti gammaddee guyyaa akkamii? Gaafa eebbifame. Guddadhu ishoo iddoo guddaa gahii gaafa jedhamte moo akkamii gaafa eebbifame gaafa jedhamte? Gaafa UK jirraa gara kutaa tokkoffaatti gaafa darbu. Egaa namni gaafa gammadu maal gochuu qaba jettee yaadda? Waaqa galateeffatu. Gaafa gammadan qofaare? Gaafa gaddan? Gaafa gaddan immoo hin kadhatu. Barnoonni sitti tolaa jira? Garuu mana barumsaa keessatti ijoollee gosa sadiitu jiru jedha. Tokko barataa yookaan barattoota ciccimoo. Lama immoo barattoota giddu galeessa ta'an. Sadii barattoota barnootaan laafoo ta'an dadhaboos hin jedhamu.
barnoota kasirratti hordofne haa jennu. Sadiitu jiru. Garuu warri sadaffaa kun kan barnootaan laafootaan kan barnootaan dadhabootaan haa jennu garuu jechuun kun natti hin tolu. Maaliif waan akkas ta'an sitti fakkaata? Maaliif dadhaboo ta'an seete barnoota wajjin wal jaalatan akkamitti naan jettu Akkamitti yoo barsiisaan mirgaan deeme mirgaan deemuu qabda yoo bitaan deeme bitaan deemuu qabda yoo inni mirgaan deeme yoo ati bitaan deemte wal jaalatartu. kanaaf barsiisaa hordofuun Gaariidha. gaarii akka ta'edha. Ajaa'iba rabbiiti. Akkami re'aati akkasitti deemaa jirtaare? Akkamitti Akkamitti mee karoorri kee maal fakkaata? karoorri koo yoo barsiisaan mirgaan deeme anillee mirgaan yoo bitaan deeme anillee bitaan. Manattoo Manatti barsiisaan eessarraan akka deemu maalitti beektu? nan gaafadha ganama. Ajaa'iba qabdaa jechuun kiyya haalli qonnaa keetii maal fakkaata? Karooraan immoo akkami jechuu kiyya? Akkasin jetture Akkasuma jechuutti jira. Jechi kiyya illee bitaaf mirga ta'ee sitti. Maal gochuu qaban ijoollee? qo'achuu yeroo barsiisaan qormaata baasu sirriitti dubbisanii qo'achuu. Kanaafuu beenyaa. Mirgaaf dirqamni kiyya barnootaa fi barnoota qofaadha. Ajaa'iba. Kanaafuu isinis sirriitti qo'adhaa. Kanaafuu beenyaa. Mirgaa fi dirqamni kee barnootaa fi barnoota qofa akka ta'e natti himtee jirta. Miti ijoolleenis akka akkas godhan gorsitee jirta. Sirriidha. Exactly sirriidha akkas jechuu kooti. Ajaa'iba. Tole beenyaa koo amma gaafii ulfaataa ta'e tokkoon si gaafachuuf deema. Yoo hin danda'e nan deebisaa yoo hin dadhabe. Innis ajaa'iba. Tole dhaggeeffadhu. Namni ati osoo akka isaa yookaan akka ishee ta'e jetteeti hawwitu ni jira. Eeyyee namni akka isaa ta'u barbaadu ni jira. Dhugaa jedha. Dhugaa. Eenyume? Akka Maaster Abinnet. Akkas ta'uu barbaadda? Maaliif? Namoota baay'ee gargaaree jira. Namnillee isa galateeffata. Maaster Abinnet gaafa inni maal godhu argitee beektamu? Gaafa nama gargaaru. Gaafa nama gargaaru namoonni gaafa akka jedhan waaqayyo immoo Maaster Abinnet waan jedhu natti fakkaata. Kanaaf akkasaa ta'uu barbaadda? Meeqaffaa baratta? Ammoo kutaa sadii. Sadii geette? Akka maree barnoonni. Gaariidha. Meeqaffaa fa'aa baata? Dhuftee miti duddana qabaan natti beeka isuma dhugaa. Ammoo kan dhugaa? Kan dhugaa. Soobni gaarii miti waliin jennee mitiira? Eeyyee. Garuu amma nutti ni manneekaa. Kan himee kutaa lammaffaa fi kutaa tokkoffaa keessatti kan kutaa darbee Kan kutaa tokkoffaa 8ffaan bee garuu asitti miti kana baradhe. Kutaa lammaffaa asitti kan baradhe. meeqaffaa fa'aa baata turte dhuguma natti. 16 16. Hin gaddine? gadde. Maal gootaree? Amma 16ffaa kana gara meeqaffatti jijjiiruudhaaf beenyaan kutattee kaatee jirtire. Tokkoof 10 gidduu. Tokko amma 10 moo? Tokkoffaa jedhii qabadha. Maaliif tokko amma 10 jettee qabadda? Ammoo waan inni baradhee barnoota koo hordofee kanaafan achi gidduu ba'a. Ani immoo kanan fudhadhu. Tole? Karoorri kee yeroo kamuu tokkoffaan ba'uu qaba. Akka jedhu karoorfachuun barbaachisaadha. Yoo tokkoffaan ba'een maaltu badee ka jedhu immoo irra deebitee karoora kan kee fooyyeffachuun barbaachisaadha. Tole?
ijoolleen barnoota isaaniitiin akka cimaniif maatii isaanii akka gargaaraniif yaada qabdu hundaame gorsiin carraasaa sii kennee jira. Ijoollee haadha keessaniif abbaa keessaniif abboomamaa akkasumas mana barumsaatti barsiisaaf barsiistuu keessan kabajaa hiriyoota keessanii wal jaaladhaa wal kabajaa kana yaadni koo. Galatoomii. Egaa ijoollee isinis ergaa ishee hojiirra oolchaa isiniin jecha qophii keessummaa keenya har'aa kanumaan goolabna. Yeroo biraa iddoo biraa yaada biraa ijoollee biroo immoo qabannee isiniif dhiyaanna. Kaarraa xumurree nagaatti ijoollee.